Akkam. Maali? Maalaan si godhe? Natti jijjiiramte. Ani? Kan immoo baay'een si yaade. Eessattan isa argaa jedheetan baay'ee si barbaadan ture. Ani yoomiyyuu si yaadu. Akkam? Akkasuma. Maal taate ani mirkanaadha? Inni dura. Har'a garuu waan hundumtuu jijjiirameera. Guutaa maal taate mirkanaadhaan siin jechaa jira. Hiriyaa koo durii mirkanaa durii dhugaadha. Har'a garuu diina kooti. Ani moo? Anatu diina keeti? Atumti. Namni duubaan boolla namaa qotu. Namni duubaan ammeenya namaa yaadu. Fira ofii jedhama. Anatu boolla sii qotaa? Maanire? Suma. Takka hojii kana maaliif hojjette? Hojiin kun si qaqqisa. Sin ani barduu fookiin kufuuf otoo hin ta'in guddachuuf kan hin hojjedhu bara. Edaa kanaayi dhuguman jedhe kaa ati kontiroobaandii kanaa hin hojjetinii seeraan hojjedhu jijjiiramii kana keessan galin jedhee sitti dubbachuun akkana jibbitu si taasisaa? Ani barsiif jedhee tanani akka ati rakkoo keessan barbaadu ati riyaa kiyya yoggaa taate immoo akka rakkoo keessatti kuftuun barbaadu. Gorsi kee boollatti gadi jireenya koo gadi hacuuce malee lafatti gadi dabale malee ol nan kaafu. Ofii kee ol ka'a anaan gadi dabala. Jireenyi kana gorsi kana gorsi obbolummaa kana dha. Hiriyyaan kana homaan taane homaan taane. Maalan balleessi sumaaf jedhee tanan rakkoo keessa akka kuftu waan hin barbaanne fatti gorsaa. Anaaf jettee duuba boolla naa qottaa. Eegasuu gaafa ergaatti na jibbite ani homaa siin gochuu hin danda'u. Gaafa na barbaaddu jiraachuu danda'a. Ergaatti na jibbite immoo anis nagaa tole. Mirkana. Akkam? Nagaadha. Nagaa keeti. Jirta? Kayyuma. Akkam? Nagaadha. Naguma. Akkam? Ofii jirtaa biyya Jira kana. galata Rabbii. Nagaa keeti. Maal kaa jireenyi kun asiif achi nama ari'aa yoom teenye jetteeti. Innillee Yoom dhugaa. namaa guutti jireenyu? Ani kan hin jedhu. Eh. Ofii akkam hiriyaan kee guutaadhaan quba wal qabdu? Nagaasaati. Nagauma inuma wal gaafattu? Maal akkuma durii sana wanti jijjiirame homtuu hin jiru. Dhugaamu. Yaa Rabbi. Raajii dhumaamu. Maali raajii? Yeroo durii sana eenyutu mee hiriyaadha jedha. Obboleewwan jedha. Yaa nama sinitti naafu dhugaan siniin jedha. Garuu maal gatii qaba? Wanta dhageessetu jira moo maa inni wanti isaa raajidha Lakkaadha koo anillee wanta dhagaye hin qabu. Garuu yoo rakkinni siin quunname ilma wal gaafattu wal gargaartu jechuu kooti malee. Maarri akkuma duriiti wanni jijjiiramu hin jiru. Dhugaamu. Jaalala guddaan qaba hojiiruu eenyumatu gargar nu baase malee jaalala guddaan isaa qaba. Raajidha. Innis jaalala naa qaba anis jaalala isaa qaba. Baay'ee nama gaddisiisa garuu. Maa inni wanti gaddaa? Maa inni wanti gaddaa? Raajiin kana caalu jira? Maa inni raajiin? Raajiin jedhee. Jedhe baako jedhi nagaanooti. Jabaadhu gaafadhu wal gaafadha. Wal gaafachuun bayeessa. Tole. Jedhi nagaatti. Natti dhiisi mamma rakkoo. Dhaggeeffadhu maal seete beektaa? Ani namicha kana sirumayyuu nama mirkanaa jedhamu kana maqaa sanatti hin kaase. Maal si godhe mirkanaan? Kana caala maal naa godhu? Maal si godhe? Karaa duuba boolla naa qotee hallayyaatti na darbachuu barbaada. Maal naa godhu kana caala? Eenyu mirkanaa moo? Irratti? Sirumaa? Anumarratti. Lakki. Kam godheen sitti maa? Nan beeka. Kam godheen sitti maa? Maal naan jette kanaan dura waa'ee mirkanaa? Maal dubbachaa turte ati? Dura akkas ture. Amma maal ta'eere? Dura akkas ture. Maaltu dhalate? Waan dhalate moo? Adeemsa keessa waan hundumaa barta. Adeemsa keessa waan hundumaa qorattee bira geessu edaa inni ana toshaan xaxaatiin tagaallaatiin ofiisaa duroome anaan immoo nayyu. Mirkanaanumti hiriyaan keessun sumaaf boolla qote. Baalcha. Tarii wal dhabdanii. Baalcha ani baacaan jiru. Wal gorfadhaate araarama. Rakkoon hoo jiraate illee waa'ee mirkanaa takkaati akkanatti asoofteen beeku. Adeemsa keessa waan hundumaa beekta bar. Adeemsa keessa waan baay'ee baratta bar. Sirriidha garuu amma of ilaali.
Si galee waan akkasii jechuun kee gaarii miti. Hiriyaa keeti. Akka obbolummaatti wal gorsuu qabdu. Rakkoon illee jiraate kanaafuu waan biraa dhiisiti amma haa deemnu kottu. Teenyee taasisuuf na kottu. Haa ta'u. Akkam oolte? Afacha al tokko siin deebisa. Naguma. Akkam jirti? Nagaadha. Nagaadha. Fayyuma. Akkam jirti? Galata Waaqayyo. Bakka nagaan dhuftee har'a akkamitti na yaadatte? Maali? Namni silaa gaafuma rakkatuuf gaafa waa dhiphatu nama yaadata maali? Ana rakkisu kottu seeni. Lakkin seenu. Dhugaa dubbachuuf hin seenu. Nagaa kooti. Nagaa. Waaqayyoon galannaa gahu kunoo egaa namni gaafuma rakkinaaf gaafa dhiphinaa miti kan wal barbaadu. Maala kottu seeni. Dhugaa hin seenu. Asumatti si dubbiseetan. Ofii hiriyaan keessan akkam? Mirkanaa wajjin quba ol qabdu? Waa isa too natti kaasuu baatte gaariidha. Akkam? Natti hin kaasii waa isa. Maal dhabdammoo? Inni dursi humnaaf ciiseera. Humnaaf ciiseera. Inni anarra dhaabbatee jireenya isaa tolfachaa jiraadha. Maal jechuudha? Akkasitti yommuu wal yaaddan, akkasitti yommuu wal gargaartan, namni sinitti naafe, biyyi sinitti naafe, dhugaa rabbi maal jechuudha? Inni duri har'a garuu hundumtuu hin jiru. Hiriyyaan dur wajjiniin kolfitu, wajjiniin haasoftu, wajjiniin nyaattu, wajjiniin dhugdu, gaafa ati rakkattu sirraa galagalee sitti kolfa. Inni duridhaan amma waan rakkadheensi bira dhufe adaraa Waaqayyo. Eenyu? Gara natti hin jabaati. Eenyu rakkataa? Sumamoo? Anu rakkadheensi bira dhufe. Akka maal jechuudha? Rakkadheensi bira dhufe dhugaa. Maal jechuudha? Ila maal seete beektaa? Waggaa 3 waggaa 4 dura waldaa mana ijaarsaa tokko dhaabnee turre. Waldaa mana ijaarsaa sana keessatti maallaqa funaanu ana ture. Waldaan sun immoo bittinnoofnaan immoo maallaqni sun ana biratti hafe. Maallaqa sana tokkuma tokkoon otoo luqqisuu narraa dhume na jala. Amma jaroonni yeroo sana waldaa ijaaran immoo deebi'anii maallaqa kennii jedhan eessaan fida maallaqa? Sabooda mana murtiitti na himatan. Manni murtii immoo wabii fidiinaan jedhe. Kana achiin hidhamtaa jedhe. Firoottan kee lammiin obboleewwan kee osoo jiranu kuni maal rakkina qaba jetteeti. Kanaaf ta'uu dadhabuu. Lammii fi firri bar gaafaati qabdu gaafaati jireenya gaarii jiraattu wajjiniin jiraata gaafaati dhabdu garuu si faana hin jiru. Kanatu na rakkise anaanis si bira fiigte kan na fidesuma kana rabbiif jedhiiti waaqaaf jedhiiti maaloo wabiinaa ta'e kaartaa pilaanii qabdaa silaati ati. Anumti moo? Maaloo nan rakkadhe. In dhageenye. Ani barkan kanaan dura hanbarreen gadde oggaa lamaan kanayyuu hannarra jiru. In kaffalleen kaartaan koo isaan qabamee too idaan ofirraa qaba. Isaan qabamee yoomna deebi'e. Kanaaf kaartichi yoomachii ba'echumatti qabamee jira. Carraan koo isheen dhumaa si biradha. Kana booda abdiin qabu. Sirumaayyuu. Abdiin kutate. Humaa rakkoon hin jiru. Mee gaafadhu mirkanaadhuma faa gaafadhu. Maal kanaaf ta'uu danda'u? Jabaadhu. Eenyuun gaafadhu? Homaa kanatti abdiilleen kutin. Eenyuun gaafadhu kana booda? Isaan gaafadhu mee anaa nyaatu. Yaa nama. Ajajni seetan naree dadhabee jedhani. Maal seete? Ani waan baay'ee waliin dabarsineerra. Gammachuus rakkinas waan hundumaa waliin nyaannee dhugnee waliin guddanneerra. Inni har'aa na jibbeen irraa fagaatus ani immoo garaan isa jibbuun qabu. Ammas taanaani ani kunoo wabii nan ta'aaf. Kunoo nama guddaa jechuun akkana dhugaa rabbi isiniif haa kennu hiriyaa gaarii dhuguma isin obbolaawwan malee akka ormaatti illee waliin ilaaltan namni hundumtiyyuu mee duris isinitti innaafaayyuu dhugaa. Kan biraa immoo qarshiis taanaan nan kaffalaaf. Gaafa immoo argate immoo hojjeteetu na deebisuu danda'a. Ani gama kiyyaan kanuma. Hiriyummaan kanuma ka hiriyaa durii obboleessa jechuun kanuma dhugaa. Ammallee rabbi siif haa Yoo nuti wal bira dhaabbanne malee eenyuun nu bira dhaabbachuu danda'a. Umtuu maaltu jira? Kanaaf wabiis ta'uuf hin danda'a.
rakkoo isaatis nan qaba. Galatooma. Shaayii bunaa jennu. Lakki barbaadu. Inni baay'ee dhiphachaa jira waan ta'eef dafee qaqqabu. Tole kaa walumaan haa baanu. Ni danda'ama. Rabbi siniif haa kennu dhugaa. Akka namaa ta'uun ta'in akka rabbitti yaaduun wanna guddaadha dhugaa. Hiriyaa jechuun kanuma dhugaa. Homaa rakkoo. Egaa waan hundumaafuu iyyuu homaa miti hin badiniiti. Badumaadhaan badaa miti waan rabbi siniif haa kennu ani galee waan jiru hundan itti maa rakkoon qabu nagaan ka fayyaa isaa nagaan. Maal inni waan gaarii si yaadaasii fi manni kee akkan gurguramne qarshiinan kennaaf wamiinan taa'aaf jechaa jira ati isa ajjeesuudhaaf albee filattee dhufta. Dhiisi. Edaan rakkoon suma bira jirti. Akkam. Maali? Maalaan si godha? Natti jijjiiramte. Ani? Ani immoo baay'een si yaade. Eessattan isa argaa jedheetan baay'ee si barbaadan ture. Ani yoomiyyuu si yaadu. Akkam? Akkasuma. Maal taate ani mirkanaadha? Inni dura. Har'a garuu waan hundumtuu jijjiirameera. Guutaa maal taate mirkanaadhaan siin jechaa jira. Hiriyaa koo durii mirkanaa durii dhugaadha. Har'a garuu diina kooti. Ani moo? Anatu diina keeti? Atumti. Namni duubaan boolla namaa qotu. Namni duubaan hammeenya namaa yaadu. Fira ofiiti jedhama. Anatu boolla sii qotaa? Maanire? Sumatu. Takka hojii kana maaliif hojjette? Hojiin kun si qabsiisa. Sin ani barduu fookiin kufuuf otoo hin ta'in guddachuuf kan hin hojjedhu bara. Edaa kanaayi dhuguman jedhe kaa ati kontiroobaandii kanaa hin hojjetinii seeraan hojjedhu jijjiiramii kana keessan gala keeti. Nagaa kooti. Nagaa waaqayyoon galannaa gahu kunoo egaa namni gaafuma rakkinaaf gaafa dhiphinaa miti kan wal barbaadu. Maala kootol seenu. Dhugaa hin seenu asumatti si dubbiseetan. Ofii hiriyaan keessan akkam? Mirkanaa wajjin quba ol qabdu? Waa isa too natti kaasuu baatte gaariidha. Akkam? Natti hin kaasii waa isa. Maal dhabdammoo? Inni dursi humnaaf ciiseera. Humnaaf ciiseera. Inni anarra dhaabbatee jireenya isaa tolfachaa jiraadha. Maal jechuudha? Akkasitti yommuu walii yaaddan, akkasitti yommuu wal gargaartan, namni sinitti naafe, biyyi sinitti naafe, dhugaa rabbi maal jechuudha? Har'a garuu hundumtuu hin jiru. Hiriyyaan dur wajjiniin kolfitu, wajjiniin haasoftu, wajjiniin nyaattu, wajjiniin dhugdu, gaafa ati rakkattu sirraa galagalee sitti kolfa. Inni duriidhaan amma waan rakkadheen si bira dhufe adaraa waaqayyo. Eenyuun? Gara natti hin jabaati. Eenyuun rakkataa? Sumamoo? Anu rakkadheen si bira dhufe. Akka maal jechuudha? Rakkadheen si bira dhufe dhugaa. Maal jechuudha? Ila maal seete beektaa?
waggaa sadii waggaa afur dura waldaa mana ijaarsaa tokko dhaabnee turre. Waldaa mana ijaarsaa sana keessatti maallaqa funaanu ana ture. Waldaan sun immoo bittinnoofnaan immoo maallaqni sun ana biratti hafe. Maallaqa sana tokkuma tokkoon otoo luqqisuun irraa dhume na jala. Amma jaroonni yeroo sana waldaa ijaaran immoo deebi'anii maallaqa kenni jedhan eessaan fida maallaqa. Sabooda mana murtiitti na himatan. Manni murtii immoo wabii fidiinaan jedhe. Kana achi ni dhamtaa jedhe. Firoottan kee lammiin obboleewwan kee osoo jiranu kuni maal rakkina qaba jetteeti. Kanaaf ta'uu dadhabuun. Lammii fi firri bar gaafaati qabdu. Gaafaati jireenya gaarii jiraattu wajjiniin si wajjiniin jiraata. Gaafaati dhabdu garuu si faana hin jiru. Kanatu na rakkise anaanis si bira fiigte kan na fidesuma kana. Rabbiif jedhiiti waaqaaf jedhiiti. Maaloo wabii naa ta'e kaartaa pilaanii qabdaa silaati ati. Anumti moo? Maaloo. Jedhee sitti dubbachuun akkana jibbitu si taasisaa? Ani barsiif jedhee tanani akka ati rakkoo keessan barbaadu ati riyaa kiyya waggaa taate immoo akka rakkoo keessatti kuftuun barbaadu. Gorsi kee boollatti gadi jireenya koo gadi hacuuce malee lafatti gadi dabale malee ol nan kaafu. Ofii kee ol ka'a anaan gadi jireenya kana gorsi kana gorsa obbolummaa kanadha. Hiriyyaan kana homaan taane anumaan taane. Maal hin balleessi? Sumaaf jedhee tanani rakkoo keessa akka kuftu waan hin barbaanne fatti gorsaa. Anaaf jettee duuba boollannaa qottaa. Eegasuu ergaatti na jibbite ani homaa siin gochuu hin danda'u. Gaafa na barbaadu jiraachuu danda'a. Ergaatti na jibbite immoo anis nagaa tole. Mirkaana. Akkam. Nagaadha. Nagaa keeti. Jirta. Fayyuma. Akkam. Nagaadha. Naguma. Akkam. Ofii jirtaa biyya Jira kana. galata Rabbi. Nagaa keeti. Maal gaa jireenyi kun asii fachi nama ari'aa yoom teenye jetteeti. Innillee Yoom dhugaa. namaa guutti jireenyu? Ani kan hin jedhu. Eh. Ofii akkam hiriyaan kee guutaadhaan quba wal qabdu. Nagaa isaati. Nagauma inuma wal gaafattu. Maal akkuma durii sana wanti jijjiirame homtuu hin jiru. Dhugaamu. Yaa Rabbi. Raajii dhumaamu. Maali raajii? Yeroo durii sana eenyutu mee hiriyaadha jedha. Obboleewwan jedha. Yaa nama sinitti naafu dhugaan siniin jedha. Garuu maal gatii qaba? Wanta dhageessitu jira moo maa inni wanti isaa raajidha Lakkaadha koo anillee wanta dhagaye hin qabu. Garuu yoo rakkinni siin quunname ilmoo wal gaafatu ilmoo wal gargaartu jechuu kooti malee. Maarri akkuma duriiti wanni jijjiiramu hin jiru. Dhugaamu. Jaalala guddaan qaba hojiiruu eenyumatu gargar nu baase malee jaalala guddaan isaa qaba. Raajidha. Innis jaalala naa qaba anis jaalala isaa qaba. Baay'ee nama gaddisiisa garuu. Maa inni wanti gaddaa? Maa inni wanti gaddaa? Raajiin kana caalu jira? Maa inni raajiin? Raajiin jedhee. Barkadde. In dhageenye. Ani barkan kanaan dura hanbarreen gadde oggaa lamaan kanayyuu hannarra jiru. In kaffalleen kaartaan koo isaan qabamee too idaan ofirraa qaba. Isaan qabamee yoomna deebi'e. Kanaaf kaartichi yoomachii ba'echumatti qabamee jira. Gaa carraan koo isheen dhumaa si biradha. Kana booda abdiin qabu. Sirumaayyuu. Abdiin kutate. Humaa rakkoon hin jiru. Mee gaafadhu mirkanaadhuma faa gaafadhu. Maal kanaaf ta'uu danda'u? Jabaadhu. Eenyu nun gaafadhu? Homaa akkanatti abdiillee kutin. Eenyu nun gaafadhu kana booda? Eenyu nun gaafadhu? Gaafadhu mee anaa nyaatu. Yaa nama. Yaa nama. Ajajni seetan naree dadhabee jedhani. Maal seete ani waan baay'ee waliin dabarsineerra. Gammachuus rakkinas waan hundumaa waliin nyaannee dhugnee waliin guddanneerra. Inni har'aa na jibbeen irraa fagaatus ani immoo garaan isa jibbuun qabu. Ammas taanaani ani kunoo wabiinan ta'aaf. Kunoo kana nama guddaa jechuun akkana dhugaa rabbi isinii haa kennu hiriyaa gaarii dhuguma isin obbolaawwan malee akka ormaatti illee waliin laaltan namni hundumtiyyuu mee duris isinitti inaafaayu dhugaa. Kan biraa immoo qarshiis taanaan nan kaffalaaf. Gaafa immoo argate immoo hojjeteetu na deebisuu danda'a. Ani gama kiyyaan kanuma.
Shoo hiriyummaan kanuma ka dhugaa hiriyaa durii obboleessa jechuun kanuma dhugaa. Ammallee rabbi siif yoo nuti wal bira dhaabbanne malee eenyuun nu bira dhaabbachuu danda'a. Maaltu jira? Kanaaf wabiis ta'uuf nan danda'a. Rakkoo isaatis nan qaba. Galatooma. Shaayii buna jennu. Lakki barbaadu inni baay'ee dhiphachaa jira waan ta'eef dafee qaqqabu. Abbaako jedhi nagaanoos. Jabaadhu gaafadhu wal gaafadha. Wal gaafachuun bayeessa. Wal jedhi nagaatti. Natti dhiisi maal rakkoo. Dhaggeeffadhu maal seete beektaa? Ani namicha kana sirumayyuu nama mirkanaa jedhamu kana maqaa sanatti hin kaasi. Maal si godhe mirkanaan? Kana caala maal naa godhu? Maal si godhe? Karaa duuba boolla naa qotee hallayyaatti na darbachuu barbaada. Maal naa godhu kana caala? Eenyu mirkanaa moo? Irratti? Sirumaa? Anumarratti. Lakki. Kam godheen sitti maa? Nan beeka. Kam godheen sitti maa? Maal naan jette kanaan dura waa'ee mirkanaa? Maal dubbachaa turte ati? Dura akkas ture. Amma maal ta'eere? Dura akkas ture. Maaltu dhalate? Waan dhalate moo? Ela adeemsa keessa waan hundumaa barta. Adeemsa keessa waan hundumaa qorattee yoo bira geessu edaa inni ana toshaan xaxaatiin tagaallaatiin ofiisaa duroome anaan immoo nayyu. Mirkanaanumti hiriyaan keessun sumaa boolla qote. Ela Balcha. tarii wal dhabdani. Balcha ani baacha anjiru. Wal gorfadhaate araarama. Rakkoon hoo jiraate illee waa'ee mirkanaa takkaati akkanatti asooftee hin beeku. Si adeemsa keessa waan hundumaa beekta bar. Adeemsa keessa waan baay'ee baratta bar. Sirriidha garuu amma ila of ilaali. Si galee waan akkasii jechuun kee gaarii miti. Hiriyaa keeti akka obbolummaatti wal gorsuu qabdu. Rakkoon illee jiraate kanaafuu waan biraa dhiisiti amma haa deemnu kottu. Teenyee taasuuf na kottu. Haa ta'u. Akkam oolte? Facha al tokko siin deebisa. Naguma. Akkam jirta? Nagaadha. Nagaadha. Fayyuma. Akkam jirta? Galata Waaqayyo. Bakka nagaan dhuftee har'a akkamitti na yaadatte? Maali? Namni silaa gaafuma rakkatuuf gaafa waa dhiphatu nama yaadata maali? Ana rakkisu koo tolseeni. Lakkin seenu. Dhugaa dubbachuuf.